sittin himnee gaafa sana sittin himnee jedhe gaafa sana waggaa 25 dura waggaa 30 dura sittin himnee ati intala obboleettii dhiiraati shariika dhiiraati borsumatu haadha manaati borsumatuyyuu haadha gootaati borsumatuyyuu haadha namaati borsumatuyyuu bakka buutuu shariika dhiiraati jedhe sittin himnee dubbadheen turre gaafa sana har'a bakki ijoolleen keenya obboleettiin koo jirtu bakki obboleettiin kee jirtu obboleettiin jiraa jirtu eessaa yoo ati jette sirifachiisa baay'ee garaas nyaata yeroo ammaa kana keessa yeroo silaa namni tattaafatee fuula bareedummaa ofirraa qabu ijoolleen biyya Arabaa jirti kanaan dura dubbanne waan kana ijoolleen biyya Afrikaa jirti biyya Awurooppaa jirti biyya adda addaa jirti yeroo sana keessa ijoolleen isin manatti dhiiftanii yookaan isin immoo gaafa isin deemtanu dhalatte hadha geessee ilmoo durbaa taate sagantaa sadarkaa eeruma mallee fuula bareedinaa fuula dhiirritti haajamu bira jira har'a namni isinii miti kan inni haajamu har'a inni isinitti haajamu isinii miti waa keessan itti haajamu irra caalaan abbaa rabbii irraa mata godhe malee nama rabbiin sodaatu malee yeroo ammaa kana keessa jidduu kana wanni mul'ataa jiru adaraa waan nu fakkaatu waan amantii keenya fakkaatu waan namooma keenya fakkaatu waan saba keenya fakkaatu naamusni jidduu kana dhiirri biyya keessa taa'ee footoo biyya alaarraa ijoollee obboleettii kee shawwadee achi as ergiteef ka'ee farankaatti gurgurataa jiru kun sadarkaa kana geenye miti eenyuun itti gaafatamaan kana anaasi itti gaafatamaan kana haadha abbaan itti gaafatamaan kana dhaabbilee islaamaa hunda dhaabbilee manneen amantaa hunda dhaabbilee warra sabaa hunda dhaabbilee hundatu itti gaafatama kana maaliif jennaan ilmoo namni qophaa horata malee biyyaaf horata ilmoo siif dhalatte malee biyyaaf dhalatte bar sii galtee ilmoo nama tokko irraa dhalatte malee kan isiin dhalattu biyyaaf biyyatu argata ilmoo kee biyyatu argata biyyaaf guddatti gaafa isii maqaan bade ana sanyii maqaa bada gosa maqaa bada maqaa bada amantii maqaa bada yoon kaleessa nama gaarii ta'e boo firrisaatu iyyuu akka kanaan jedhama maqaa nama tokkittiitiin nama meeqa dhabaa jirraa isa mandura dhabne obboleettii koo waan ati amma dura taate kunoo dhiirtee akkanas goote gara fuulduraa keetii namni sirraa ilaalee barataaf ta'a fakkaata namni hadha oonlaayinii si arge dhuguma haadha manaa si godhata ishi ilmoon bor oonlaayinii akkati taate kana arge haadha kooti siin jedha yaadda haadha kooti siin jedhee hin beekanuu isin nama abbaan kan kee eenyuun an jennaanii ana abbaa kan kootii waamamuu irra imma ammaa kootii waamamuu wayyaa abbaa koo nan gaafatin nama naan jedhe jira biyya lafaa kanarra nama duniyaarra jiru jira amma mucaa tokko karaa irratti kan eenyuuti jennaan ana abbaa koo ni maddu imma ammaa koo yoo taate galuu sittani maddaana jedhe mucaan xiqqaa tokko mucaa waggaa 7 maaliif jennaan abbaan kan koo isa himatanuu miti jedha shuuf akkuma kana haati kan koo isi himatamuuti miti siin jedha boru ishi ati kanadha duniyaarratti utuu jirtu akkana taate boreenyuu faadha ta'uu deemta namni sirraa dhalatu dhuguma lammii biyyattii kanaa ta'e waan fayyada egeree keenya itti yaaduun haadhuma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.